Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, biyya keenya Itoophiyaa fi biyya keenya alaa kutaa biyyoota garaagaraatti kan argamtan hordoftoonni chaanaanii keenya hundumti keessan akkam bultanii, akkam jirtuu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti safaa ta'u. Guyyaa har'aa ayyaanota yaadatamanii oolaniitiin baga geessan, baga wajjumaan nu geenye. Eebbii qulqullootaa, eegumsi ergamootaa, kadhaadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii, dhiifamni gooftaa keenyaa, qoricha keenyaa Yesus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u. Bakka ati dhaabattee jirtu eebbifamaadhaatii kophee luka keetti baafadhu. Egaa guyyaa har'aa fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee kan walitti ilaallu dubbiin sagalee Waaqayyoo macaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irraa dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ta'a. Egaa akkuma beekamu baay'ooliin keessan akkuma gaafachaa turtan gaaffii guyyaa har'aa kana ka'eef gaaffii yeroo darbe ka'eedhaaf deebii qabannee dhiyaannee jirra. Gara mana Waaqayyoo gaafa deemnu balbaloota mana Waaqayyoo balbala alaa irraa qabnee hanga balbala keessaatti bitaatii gara mirgaa dhungachuudhaan kufnee kaaneetu mana Waaqayyoo dhungannaa jechaadha. Gara mana Waaqayyoo gaafa deemnu balbaloota mana Waaqayyoo foddaawwan mana Waaqayyoo maaliif dhungannaa kan jedhu gaaffii ka'ee jiruudhaaf inni biraan amantoonni warri kaan gara mana Waaqayyoo gaafa deeman kophee hin baafatani. Kiristaanonni yookiin immoo hordoftoonni amantaa Ortodoksii kan ta'an immoo mana Waaqayyoo gaafa deemnu kophee ni baafannaa. Balbalootaa fi foddaawwan mana amantaa ni dhunganna. Kun maalirraatii kan ka'e dhungachuu dandeenye kan jedhus deebii asumaatiin qabadhee dhiyaadhee jira. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u. Egaa akkuma beekamu dubbii sagalee Waaqayyoo ka'umsa kan taasifannu wangeela qulqullichaa Iyyaasuu macaafa Iyyaasuu boqonnaa 5:15 gubbaa irratti bakka ati dhaabatte qulqullaa waan ta'eedhaaf kophee luka keetti baafadhu jedha. Iddoo ati dhaabatte kun bakka ati itti argamtu kun qulqullaa waan ta'eedhaaf kophee luka keetti baafadhu jedha. Jechi kun ajaja eenyuuti? Mana kiristaanaa gaafa deemnu maaliif kophee baafanna? Mana kiristaanaa gaafa deemnu balbaloota isaa, foddaawwan isaa lafa isaatti kufnee maaliif kaana? Inni biraan immoo mana Waaqayyooti tsaballi nuuf kennama. Maaliif tsabala sana dhugna? Imnatiin garaa garaa nuuf kennama. Maaliif barbaachise kan jedhu namoota baay'eetti gaaffii kan ta'udha. Akka wangeelaatti ija wangeelaatiin isaan kana gaafa laallu kun maal fakkaataa kan jedhu waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Ija wangeelaatiin gara mana Waaqayyoo gaafa deemnu kophee baafannee deemnu. Gara mana Waaqayyoo gaafa deemnu fannoo timirta masqalii kan jennu kan uffannee deemuun maaliif nu fayyadaa kan jedhu yookiin immoo maaliif barbaachise kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u, nu haa barsiisu. Wangeela Iyyaasuu ilma Nawwee boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Innis akkana ta'e Iyyaasuun naannaa qarqara Iyyaarikoo taa'ee osoo jiruu
albee luqqifame yookiin immoo seefii luqqifame ija isaa ol kaasee argee jedha. Iyyaasuun ilma Nawwee naannaa Iyyaarikoo qarqara Iyyaarikoo taa'ee otoo jiruu harka isaatiin albee kan qabate, harka isaatiin albee kan luqqifate, seefii afaan Amaariffaatiin kan jennu jechaadha. Gaafa argu Iyyaasuun gaaffii tokko gaafatee jedha. Nutti himi, ati lammiiwwan keenyarraati moo gartuu diinota keenyarraati jechuudhaan Iyyaasuun ni gaafatee jedha. Yeroo kana lakki ani raayyaa Waaqayyoo ergamaa Waaqayyoo ta'ee dhufeera jechuudhaan Iyyaasuutiif yaada kana deebii kana deebisee jedha. Isa kanaatiin booda Iyyaasuunis lafa irratti kufee ni sagadee jedha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een waa'ee sagadaa kana irratti ilaalcha garaagaraa, adeemsa garaagaraa qabu. Manoonni amantaa keenya sagadoota gosa 3 ni qabdi. Saganni Waaqayyoof sagannu sagada waaqummaa isaa, amalamummaa isaatiin isaaf barbaachisu waaqa kan ta'e waaqummaa isaatiif kan laatamu, qulqullootaaf kan laannu sagada kabajaa, waaqni isaan kabaje, kabajni Waaqayyoo kabaja isaanii waan ta'eedhaaf isaanii ni kabajna. Har'a waa'ee sagadaa miti kan laallu, waa'ee Iyyaasuuti. Waa'ee eebbifamoo bakkeewwan mana amantaa, manni amantaa manoota bakkeewwan kamirraati? Maaliif adda ba'ee kabajamaa ta'ee kan jedhu akka laalluufidha. Dhugumatti manni amantaa mana keenyarra eebbifamaadha. Manni amantaa bakkeewwan kaanirra iddoon isaa qulqulluudha, eebbifamaadha. Iyyaasuunis ergamichaatiif erga kufee sagadeen booda, kabaja sagadaa erga kenneefiin booda, yaa gooftaa ko garboota keetti ergaan himu maalidha jechuudhaan Iyyaasuun gaafatee jedha. Garboota keetti ergaan himu maalidha jechuudhaan gaafatee jedha. Yeroo kana maal jedheeni, bakka ati dhaabatte kun iddoo eebbifamaadha waan ta'eedhaaf kophee luka keetti baafadhu jedhe. Maal baafadhu? Kophee luka keetti baafadhu. Iddoo kanaaf kabajni, iddoo kanaaf ulfinni waan barbaachisuuf kophee luka keerraa baasii jedhe. Jecha kophee jettu kana gosa lamaan ilaaluu dandeenya. Kopheen tokko isa luka keenyatti kaawwannee ittiin deemnudha. Qarshiidhaan gabaa irraa binnee miidhaginaafis karaa ittiin deemuudhaafis kan itti fayyadamnudha. Kopheen inni tokko garuu haaloodha, cubbuudha, gocha hamaadha, waan badaadha. Gara mana isaatti gaafa dhufnu qulqulluu taanee dhiyaachuu akka qabnu yaada foonirraas, yaada cubbuurraas, gochaa hundumarraa bilisa taanee qulqulloofne akka dhufnudha. Kadhannaaf dhiyaachuu keenyaan dura, sagadaaf dhiyaachuu keenyaan dura, aarsaaf dhiyaachuu keenyaan dura, fooniif dhiiga isaa fudhachuu keenyaan dhiyaachuudhaan dura qulqulloofne dhiyaachuudha. Haaloo, hinaaffaa, jibbiinsa, qoqqoodinsa irraa fagaannee bilisa taanee dhufuu qabna. Isa kanatti deebina. Iyyaasuu qofaa miti, namoonni baay'een jiru. Iddoo mana Waaqayyootti kophee luka isaanii baasuu akka qaban. Kophee kan jedhame laphee keessa kan jiru yaada hinaaffaa, yaada sagaagalummaa, yaada xuraa'ummaa, yaada cubbuu waliigala
wantoota waaqayyoon hin jaalanne sana hundumaa akka dhiisuuf isa dubbatamedha malee kophee isa kaawwannuuf miti. Inni biraan iddichee eebbifamaadha. Kophee keenyas baasnee qulqullummaadhaan uffata adii uffannee mallattoo fannoo timirta masqalii kan jennu kana uffannee mana waaqayyoo seenuu akka qabnu nu hubachiisa. Egaa akkuma beekamu mana waaqayyoo gaafa deemnu balbala mana waaqayyoo isa alaa irraa qabnee mallatteeffachuudhaan gara mana waaqayyootti seenna. Jalqaba mana keenyaa gaafa kaanu kan deemnu mana kadhannaadha. Bakka bashannanaa miti. Namoonni shakkitoonni yookiin immoo Pirotestaantii warreen jennu gara galmaa addaraashaa gaafa deeman nyaatanii dhuganii mataa firiizii godhanii surree uffatanii dhiiraa fi dubara otoo gargar hin baasiin ni deemu. Bakki taa'umsa isaaniillee dhiirri dubarri akkatti wal borceetu wal keessa taa'a. Keenya garuu yeroo hundumaa gara mana waaqayyoo gaafa deemnu dhiironni karaa bitaa dubaroonni karaa mirgaa dhaabatu. Kun seera mana amantaa keenyaati. Mana keenyaa gaafa kaanu maal goona? Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa boru mana amantaa deemna yoo ta'e qaama keenya hunda dhiqanna. Warreen gaa'ila keessa jiran guyyaa kamisaan dura yaada foonii raawwachuu irraa bilisa ta'anii qaama isaanii qulqulleessanii gara mana waaqayyootti galu. Yaa'u warreen gaa'ila immoo hin uummanne gaa'ilaan dura saalquun namti yookiin immoo fedhii foonii raawwachuun sagaagala waan ta'eedhaaf waan nama gaafachiisuudhaaf kun isaan hin laallatu. Warri gaa'ila keessa jiran garuu guyyaa kamisaan dura guyyaa sadiin dura mana qulqullummaa dhaquudhaaf yaada foonirraatis qaama isaanirraas qulqullaa'u. Warri gaa'ila hin qabne immoo silaafis yaa'u hin eeyyamamu. Isaanis akkuma qulqullaa'anii uffata yoo danda'ame uffata adii uffachuudhaan naxalaa isaanii qabatanii timirta masqalii kan jennu bifa fannoo amma akkan uffadhe jiru kanatti uffatanii kadhannaa isaanii qabatanii Waaqa nagaan isaan bulche nagaan akka isaan oolchuudhaaf kadhachuudhaaf deemu. Deemanii balbala mana waaqayyoo fuulduraa gaafa ga'an yeroo sadii ammaatti taphatanii bitaa kaasanii gara mirgaatti dhungachuudhaan jalqaba karaa bitaa dhungatu karaa mirgaa dhungatu. Akkuma beekamu bitaan cubbuudha. Yakka abbaan keenya Addaam raawwateen bitaa yookiin immoo Si'ool keessa kan turre gara mirgaatti deebineerra. Waaqayyoon bitaadha gara mirgaatti nu baasedha gaafa jennudha. Mallatteeffachuurraa gaafa kaanu Waaqayyoo samiirraatii bu'eedha. Garaa maaramii keessa buleedha. Cubbamoota karaa bitaa turan Si'ool keessa gara mirgaatti gara qulqullummaatti dhalachuu isaatiin barsiisuu isaatiin cuuphamuu isaatiin fannifamuu isaatiin du'uu isaatiin du'ee du'amuu ka'uu isaatiin isaan baasee gaafa jennudha. Inni jalqabaan balbala waaqayyoo gaafa seennu maaliif balbala waaqayyoo dhunganna kan jennuudhaaf jaalala waaqayyoof qabnu agarsiisuudhaaf mana qulqullummaatiif kabaja jaalala qabnu agarsiisuudhaaf. Fakkeenyaaf abbaan tokko daa'ima isaa jaalatu haammateetu dhungata. Firri fira dhiyoo gaafa wal argu wal haammatee dhungata. Maaliif sirraa fagaadheen ture si yaadeera amma garuu si argadheera gaafa jedhu wal haammatanii wal dhungatu. Nutis kaleessa sirraa fagaanne halkan kana si bira dhufuuf fedha keenya kadhanaa keenya si dhiyeessuuf barbaanne si bira dhufuu hin dandeenye. Kanaaf maal jedhu nagaan siif haa ta'u mana qulqullummaa. Nagaan siif haa ta'u yaa qulqulleetti mana qulqullummaa. Fakkeenya Yerusaalemiitiin kan ijaaramte jechuudhaan nagaa ishee gaafanna. Nagaan siif haa ta'u mana qulqullummaa fakkeenya Yerusaalemiitiin ijaaramte. Jechuudhaan fakkeenya Yerusaalemiitiin kan ijaaramte mana qulqullummaatiif
erga kufneen booda bitaa gara mirgaatti balbaloota jiru erga dhunganneen booda kufnee nagaan siif haa ta'u mana qulqullummaa fakkeenya Yerusaalemiitiin ijaaramte jenneet mana qulqullummaa sanaa kufnee saganna. Kanaaf maal agarsiisnaa inni jedhu dhungachuun keenya jaalala mana qulqullummaatiif qabnu, jaalala waaqayyootiif qabnu, abbaan manichaa waaqayyo waan ta'eedhaaf, abbaan manicha kan ishee kabaje waaqayyo waan ta'eedhaaf jaalala waaqayyoo fi manichaaf qabnuuf sagada laannaafi. Kanaaf isatti aansuudhaan erga kufnee yeroo 3 mallatteeffannee kufnee bitaa fi mirga dhunganneen booda kophee luka keenyaa baasneetu gara mana qulqullummaa keessaa seenna. Akkuma beekamu maaliif kophee keenyaan hin seenne? Namoonni baay'een maaliif kophee keenyaatiin hin seenne jedhanii shakkitoonni akkuma beekan kopheedhuma isaaniitiin addaraasha keessa galma keessa gaafa gulufan agarra. Manni kiristaanaa garuu kanaaf kabajalaatti tokkoffaan maaliif kophee keenya baasna jennee gaafa ilaallu bakki sun bakka biraarraati bakka kabajame waan ta'eedhaaf. Bakki sun bakka biraarraati bakka waaqayyoon kabaje waan ta'eedhaaf. Iyyaasuun ani ergamaa waaqayyoo raayyaa loltuu waaqayyoo ta'ee amma dhufeera gaafa jedhuun yaa gooftaa koo garboota keetti ergaa maaliin hima jedheetu Iyyaasuun gaafatee jedha. Bakka ati dhaabatte sun eebbifamaadha waan ta'eedhaaf kophee luka keetti baasii jedhee jedha. Kophee kan jennu jalqabaa haaloo, hinaaffaa, sagaagala, cubbuu, gochaawwan hin barbaachisne hunduma laphee keessaa baasnee kadhannaadhaaf dhiyaachuu akka qabnu kan nu hubachisudha. Inni itti aanu kophee isa kanadha. Isa fooniin uffannu jechaadha. Maaliif iddoon sun maaliif kopheen baafachiisuun barbaade gaafa jennu bakka fooniif dhiigni isaa itti dhangala'udha. Bakka sagaleen waaqayyoo yeroo hundumaa itti dubbatamudha. Bakka itti nyaata bara baraa itti argannudha. Bakka itti dhugaatii bara baraa itti argannudha. Unkaan mana waaqayyoo, bultoon waaqayyoo, taabonni waaqayyoo bakka jiru haafuuti mana keenya keessatti kophee keenya baafannee galla. Aftu yookiin minxaafii kan jennu afamee jiru sana akka hin xuroofneedhaaf kophee keenya baasnee galla. Kopheen keenya waa baay'ee fidee dhufa. Xurii garaagaraa irra ejjeta, waan xurii garaagaraa irra ejjechuu danda'a, waan garaagaraa irra dhaabbachuu danda'a. Iddoon sun immoo mana keenya isa galmaa ni caala. Tokkoffaa bakka taabonni kakuu isaa itti argamu, bakka waaqayyoon itti kadhatamu, kadhannaan namoota baay'ee bakka itti deebi'uufi. Namoonni baay'een kadhannaaf dhufanii cubbuu isaaniitiif bakka itti boo'an, cubbuu isaaniirraa bakka itti qulqullaa'an, nyaata jireenya bara baraa kan ta'e bakka itti nyaatan, dhugaatii bara baraa kan ta'e bakka itti dhuganidha manichi. Kanarraatii kan ka'e bakka sana kabajnee gara keessaatti seenna. Iddoo fooniif dhiigni isaa itti dhangala'u, itti kennamu, itti nyaatamudha. Inni biraan ergamaan waaqayyoo, ergamoonni waaqayyoon bakka buufatan waan ta'eedhaaf bakka kana kabajaatiin dhufna. Ergamoonni waaqayyoon bakka itti raayyaawwan hedduudhaan marfafamanii qulqulluu qulqulluu jedhamuudhaan waaqayyootiin waaqessan. Iyyaasuu qofaa miti mana amantaa bakkeewwan kaanirraa kabajne akka ta'uuf kan nu barsiisan abbooliin biraas ni jiru. Macaafa Isaayyaas, raajii Isaayyaas boqonnaa 20 gubbaa irratti bara sana keessa ilma Amoosiin Isaayyaasiitiin deemi. Mudhii kee hidhadhu. Maaqii sana yookiin immoo gadadoo sana ofirraatii baasi. Uffata gadadoo ofirraatii baasi. Caammaa kees luka keerraa baasi jedhiitii dubbadhu. Jechuudhaan jedhamee gaafa itti himamu gadadoo sana yookiin immoo maaqii kan jennu kan ofirraa baasiiti. Kophee luka keessa ofirraatii baasiiti. Mudhii kee hidhadhu jechuudhaan ilma Amoos Isaayyaasitti waaqayyoon dubbatee jira. Isaayyaasis akkuma kana raawwatee jedha. Qullaa isaas luka isaa duwwaa deemee jedha. Qullaa isaas luka isaa duwwaa deemee jedha. Abbooliin keenya darban kophee luka isaanii akka ofirraa baasan waaqayyoon isaan ajajee ture. Ni jalqabaan Iyyaasuudha.
Inni itti aanu immoo Isaayyaasidha. Kun kabaja Waaqayyoof kan ta'udha. Qulqullichi Waaqayyoon ergaa Phexros irrattis ani qulqulluudha waan ta'eef isinis qulqulluu ta'aa jedheera. Qulqulluu Waaqayyo barbaacha gaafa dhufnu qulqulloofnee dhiyaachuudha. Yaada fooniinis yaada lubbuudhaanis qulqulloofnee gara mana Waaqayyootti dhufuu akka qabnu nu barsiisaa jechaadha. Itti aanee Hizqeelis waa'ee kana akkana jechuudhaan dubbata. Raajii Hizqeel boqonnaa 21-26 gubbaa irratti Gooftaan Waaqayyoon akkana siin jedha. Marata sana ofirraa baasi. Gonfoo sanas ofirraa fageessi. Kunis immoo akka ta'uuf isa salphate sana olol akka qabuudhaaf, olol kan jedhe immoo akka salphatuudhaaf jedha. Kabaja Waaqayyootiif gara mana Waaqayyootti gaafa dhufnu maal goonee dhiyaachuu akka qabnu nu barsiisa. Inni itti aanu hojii ergamoota boqonnaa 7:38 gubbaa irratti Gooftaanis bakka itti dhaabatte sun eebbifamaadha waan ta'eedhaaf, lafichis bakkichis eebbifamaadha waan ta'eedhaaf kophee luka keetii ofirraa baasii ittiin jedhee jedha. Kophee luka keetii ofirraatii baasi. Guyyaa har'aa kana mana Waaqayyoo gaafa deemnu balbalootaa fi foddoota jedhan surata qulqullootaa maaliif dhungannaa jennee gaafa ilaallu jalqaba mana keenyaa gaafa kaanu adii uffannee timirta masqalii kan jennu fannoo uffanneetu deemna. Akkuma beekamu kun bakka hundumaatti wal fakkaataadha. Dhiironnis dubaroonnis naxalaa kan jennu naxalaa adii uffachuudhaan mallattoo fannoo jalqaba gara bitaatti, bitaa irraa gara mirgaatti, fakkeenyaatiif naxalaa keenya gaafa uffannu jalqaba isa kana kaasnee kara bitaa erga goonee kara bitaa isa jiru immoo gara mirgaatti deebisna, fannoo ta'aa jechaadha. Inni biraan gara mana Waaqayyoo gaafa seennu maaliif mallatteeffanna jennee gaafa ilaallu, egaa akkuma beekamu mana keenya keessa galee, laphee keenya keessa galee akka hin kadhanne, akka hin soomne, waan gaarii akka raawwanne, dhiifama akka hin goone afuricha daabiloos nu taasisu sana balbala Waaqayyoo keessas gaafa gara mana Waaqayyootti seennu yaada garaagaraa, yaaddoo garaagaraa, wanta gaarii hin taane sammuu keenya keessa kan fidu nu faana mana Waaqayyoo seenee yaada hin taane akka yaannuuf, yaada hin taane akka raawwannuudhaaf akka nu hin gooneef kan taasisnudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een rakkoon isaanii isa kanadha. Yeroo isaan kadhannaa kadhatan yaada jibbisiisaa ta'e, adeemsa sagaagalaa, yaada xuraa'ummaa, wanta foonii, wanta hin barbaachisne, wantoota garaagaraa laphee keenya keessa kaa'eetu otoo kadhannaa kadhachaa jirru waa baay'ee yaanna. Waa'ee foonii yaanna, waa'ee sagaagalaa yaanna, waa'ee cubbuu yaanna, waa'ee gochaa duraa raawwachaa turre yaanna. Walumaa gala kadhannaadhaaf gaafa deemnu mana keenyattis kadhannaa dhuunfaa, mana amantaattis kadhannaa gaafa godhannu kadhammaatti bannuuf hunda dursa daabiloosin ofirraa injifachuufidha. Mallatteeffachuu keenyaatiin daabiloos ciqilee 40 nurraatii fagaata. Kun immoo seera waadaa kennamedha. Fannoon humni keenya fannoodha. Kan nu jajjabeessu fannoodha. Fannoon furaa lubbuu keenyaati. Warri Yihudootaa isa ni ganu. Nuti garuu isatti ni amanna. Masqal hayiline, masqal tsiline, masqal beezaane, masqal madaayit nafsine, ayuur kihidu ninessa amenne jenneetu warri Yihudootaa isa garuu ni ganu. Nuti garuu itti ni amanna. Warri fannichattis amannu immoo fayyinichaan fayyineerraa jedha. Kanaaf daabiloos fannoo Kiristoos irratti fannifame guyyaa jimaataa dhiiga isaa lolaasee lafee isaa caccabse kana hin jaalatu. Yeroo ammaatti bannu ciqilee 40 nurraa fagaata. Yaada garaagaraan gara keenya keessa kan dhufu, hirriba garaagaraa, dadhabbii garaagaraa, keessumaa immoo yeroo kadhannaa, yeroo mana amantaa deemnu namoonni akka isaan hin saganne, akka isaan hin kadhanne afuroonni taasisan jiru. Afurota ciccimoo 2, afura daraamoo fi tsaraamoo kan jedhamanidha. Yeroo kadhannaaf dhaabannu kaleen keenya akka nu dhukkubu, yeroo soomaaf kaanu dhibee garaachaa, dhibee garaagaraatti akka dhibannu, mata bowwoo garaagaraa akka nutti ta'u nu taasisu afuroonni kun jecha.
Isaan kana mana keenyattis kan nu dhiphisaa jiran gara mana Waaqayyoottis gaafa deemnu kadhannaa akka hin godhanne yaada hin taane yaada badaa saphuu keenya keessa fidanii kan nu dhiphisan. Achittis waan kana waa'ee Waaqayyoo dhiisne, waa'ee qulqullummaa, waa'ee fooniif dhiigasaa, waa'ee gaabbii dhiisne, waa'ee dhiifamaa dhiisne gara jabeeta akka taanu, dhiiga akka lolaasnu, walirratti akka kaanuuf, akka wal balleessinuudhaaf maal godhu? Haala mijeessu jecha. Haala mijeessu jecha. Kanaaf jalqaba fannoo uffannee gaafa dhaqnu daabiloositti siqu nurraati fagaata. Mana Waaqayyootti gaafa seenuuf kaanu yeroo ammaatti tabannu daabiloos ofirraati ifanna. Daabiloosiin ofirraati ifadha isinirraa fagaata akkuma jedhe. Daabiloosiin ofirraati ifadha isinirraa fagaata akkuma inni jedhe kan nu hubachiisu isa kanadha. Kan nu hubachiisu isa kana jechaadha. Itti aanee immoo egaa mallatteeffachuun keenyatti aanee sagaduun keenya Waaqayyoodhaaf sagadni waaqummaa waan isaaf ta'uudhaaf. Bakki sun bakka Waaqayyoof sagada waaqummaa itti dhiyeessuuf kabajamaa waan ta'eedhaaf Iyyaasuun akkuma jedhame hojii ergamootaa irrattis Isaayyaasittis akkuma himame Yaaqoobis bakka filoota Loozaatti ergamoonni Waaqayyoo yeroo ba'an yeroo bu'an yommuu argutti maslaaliin sun fakkeenya haadha keenyaati. Yeroo kana Iyyaasuunis Yaaqoobis iddoon kun Beetel illee jedhamee akka inni eebbifamedha kan nu hubachiisaa jiru jechaadha. Kanaaf bakkeewwan bakkeeta kaanirraati garaagarummaa qabu. Kan mana qulqullummaa immoo tokko taabonni Waaqayyoo kan keessa jiru, maqaan Waaqayyoo kan itti waamamu, fooniif dhiigni gooftaa kan itti laatamu, iddootti dhiigni gooftaa foon gooftaa itti kennamu waan ta'eedhaaf qulqulloofne kophee haa ta'uuti laphee keenya keessa hinaaffaa jiru, haaloo jiru, jibbiinsa jiru waan garaagaraallee ofirraati fageessineetu gara mana qulqullummaatti ol seenna. Mana Waaqayyoo keessa erga seenneetiin booda immoo seeronni nurraa eegaman jiru. Kana meeqan keenyatu beeka laata? Yeroo sirna qulqulleessaa, yeroo kidaanii, yeroo kadhannaan walloodhaan taasifamu kadhannaa dhuunfaa gochuu hin dandeenyu. Qiddaaseen otoo qaddafamaa jiru kadhannaa dhuunfaa gochuu hin dandeenyu. Kidaaniin otoo gaggeeffamaa jiru, seerni waadaa kakuu otoo gaggeeffaa jiru kadhannaa dhuunfaa hin danda'amu. Abbooliin qaddasaa, abbooliin sagalee Waaqayyoo barsiisaa nuti kadhannaa dhuunfaa gochuu hin dandeenyu. Tookan yeroo qiddaasee kadhannaa dhuunfaa gochuun hin danda'amu. Yeroo kadhannaa waloo yookiin immoo waliin gamtaan taasisnu yeroon qiddaasee kadhannaa gamtaati. Yeroon kidaanii kadhannaa gamtaati. Yeroon wangeelaa kadhannaa gamtaati. Mana Waaqayyoo keessa galle yeroo nuti kadhannaa hin taasisne tokko yeroo qiddaasee, lama yeroo kidaanii, sadi yeroo wangeelli Waaqayyoo barsiifamu mana Waaqayyoo keessatti kadhannaa dhuunfaa hin goonu. Maaliif sunis sirni qulqulleessaa sunis sirni kidaanii sunis kadhannaa waan ta'eedhaaf dhuunfaa keenyaan kadhannaan goonu hin deeggaramu yookiin immoo hin eeyyamamu. Tokko erga qiddaaseen sirni qulqulleessaa xumurameen booda, lama erga kidaaniin xumurameen booda, lama erga wangeelli barsiifameen booda yookiin otoo qiddaaseen eegaliin yookiin kidaaniin eegaliin yookiin immoo otoo barumsa hin eegaliin yookiin immoo erga xumurame erga qiddaaseen xumurameen booda kadhannaa dhuunfaa keenyaa kadhachuu qabna malee yeroo kadhannaa waloo yookiin immoo kadhannaa maabaraa yookiin immoo waldaa kadhannaa dhuunfaa gochuun hin danda'amu seera akkasiiti. Inni biraan egaa akkuma isinitti otoo hin qulqullaa'in mana Waaqayyoo keessa galuun hin danda'amu. Dubartiin marsaa laguu argaa mana Waaqayyoo keessa galuu hin dandeessu. Inni biraan ijoolleewwan qorrobuuf dhaqan uffata isaanii miiccinee harka isaaniirraa qeensa isaaniirraa cirree luka isaaniirraa cirree uffata isaanii itti uffisne qulqulleessine gara mana Waaqayyootti fiduu qabna. Uffata kaleessa oolaniin har'a mana Waaqayyoo geessuu hin qabnu. Uffata kaleessa uffaniin har'a mana Waaqayyoo deemuu hin qabnu. Uffata xuraa'aatiin mana Waaqayyoo deemuu hin qabnu. Uffanni qulqulluun fakkeenya gaabbiiti. Fakkeenya ergamoota Waaqayyooti. Fakkeenya qulqullummaa Waaqayyooti. Isa kanaaf kana goonee mana Waaqayyootti yoo ol seenne Waaqayyoon kadhannaa keenya hundumaa nuuf dhaga'a. Mana Waaqayyootti gaafa seennu sagaduun keenya sagada Waaqayyoof kan ta'u, balbalootaaf foddaawwan jiran kufnee dhungachuun keenya jaalala Waaqayyoof qabnu, jaalala mana Waaqayyootiif qabnu, jaalala fooniif dhiiga isaatiif qabnu, jaalala wangeelaaf qabnu,
jaalala bakka eebbifamaa sanaaf qabnudha. Inni biraan imnatii kan jedhamu mana waaqayyooti kan kennamu. Imnatiin kun maalidha? Imnatiin dursaa amantuudhaan amanamuudhaan kan argamudha. Dura hin amanna, erga amanneen booda immoo na fayyisa jennee itti amanna. Wanta na fayyisa jennee itti amannu sanarraa kan nuuf laatamudha. Fakkeenyaatiif cinaa jalaatii kan bahe ta'uu danda'a. Bifa daaraa kan fakkaatu. Inni biraan immoo biyyoodhuma naannaa mana amantaa jiru sana kaasne imnatiidhaaf fudhannee amannee yoo galle itti fayyina. Fakkeenyaatiif nam tokko sagadee mana amantaati imnatii biyyoo qabatee galee iddoo dhibamu sana yoo dibate hin fayya. Hin fayya jechaadha. Saballi sun imnatiidha. Walumaa galaa naannaa mana amantaarra kan jiru ergamoonni waaqayyoo buufatanii waaqayyoon arjummaa fedha isaati yeroo hundumaa kan laalu iji waaqayyoo mana qulqullummaa waaqayyoo yeroo hundumaa gargar hin ba'u. Iddoo sanatti yeroo hundumaa waggaa amma waggaatti ji'a hanga ji'aatti torbee hanga torbeetti kadhannaan wanta irratti raawwatamuudhaaf bultoo waaqayyoo waan jiru foon dhiigni waaqayyoo waan achi dhangala'uudhaaf bakka mana amantaati imnatii sana fudhanneetu gaafa gallu amantaanuu ta'anuu fayyisa. Imnatii kan jedhamu amanuu keenyarraa kan dhufedha. Amanuu keenyarraatti kan argannedha. Amanuu keenyarraatti kan nuuf laatamedha jechaadha imnatiin. Kanaaf saballi sun imnatiidha. Gosa biyyoo naannoo mana amantaarraa hammarannee gallee iddoo nu dhibamu sana, iddoo nu dhukkubu sana yoo dibanne ni fayyina. Kunis barbaachisaadha waan ta'eedhaaf bakka ati dhaabattee jirtu sun eebbifamaadhaatii kophee luka keetti baafadhu. Iyyaasuudhaan jedhame, Museetiin jedhameera, Hisqeeliin jedhameera, Isaayyaasiin jedhameera, Yaaqoobiin jedhameera. Kanaaf abbooliin keenya sodaadhaan kabajaatiin gara mana waaqayyoo dhufanii sagadanii kufanii mana waaqayyootti kan isaan kadhannaa taasisan kanarraatti kan ka'edha. Manni kiristaanaa keenya fakkeenya malee wanta isheen raawwatu tokkollee hin jiru. Akka warra taaddisoota, akka warra shakkitoota, akka warra ahizaaboota seeraan ala wanti raawwatu tokkollee hin jiru. Haalli uffannaa keenya, haalli nyaacha keenya, haalli dubbii keenya, haalli nagaa keenya, haalli kadhannaa keenya, haalli faarfannaa keenya, wantoonni hundumtuu manni kiristaanaa keenya raawwatu wangeela irratti kan bu'uuradha. Kanaaf bakka ati dhaabattee jirtu sun eebbifamaadha. Kophee luka keetti baafadhu. Tokko hinaaffaa, haaloo, jibbiinsa waan kana baasuudha. Cubbuu dhiisuudha, cubbuu ofirraa baasuudha, gaabbii gallee dhiyaachuudha. Inni biraan kophee lukaas irra caalaatti dhimmi kun kan laalatu kophee lapheeti. Laphee keenya keetti hidhannee kan jiru. Waaqeffannoo addaa waaqa tolfama mana xonqaayii deemnee waaqeffannoo laphee keenya keetti waaqessinee jiru sanadha. Waaqayyoon baasaa gataa jedhee kan inni nutti himaatii jiru. Kanaaf mana waaqayyoo gaafa deemnu seerota kana ni raawwannaa. Viidiyoo kanarraatii waa baay'ee akka hubattan abdii guddaan qabaa. Waliif dabarsaa. Wantoota isiniin galle gaaffii isinitti ta'u diskiripshinii booksii keessatti koomentii irratti nu barreessuu ni dandeessu. Keessumaa seeronni mana amantaa raawwattu ija wangeelaatiin akkamitti ilaalama. Saganni keenya, soomni keenya, waaqeffannoon keenya, mana waaqayyoo dhaqnee sagaduun keenya, mana waaqayyoo dhaqnee dhungachuun keenya, kufuun keenya, uffata adii uffannee deemuun keenya, timirta masqalii yookiin immoo fakkeenya fannoo uffannee deemuun keenya kun fakkeenya maalii qabaa? Isuma amma isinitti hime. Kanaatiifi bakkeen mana waaqayyoo mana dhuunfaa keenyarra, mana nama dhuunfaarra, bakka nama dhuunfaarra garaagartummaa guddaa qabaa. Akka qulqullaa'uuf kan taasise taabonni waaqayyoo waan argamuuf achitti, fooniif dhiigni gooftaa waan achitti kennamuuf, saballi waan jiruudhaaf, kadhannaa yeroo hundumaa waan achitti gaggeeffamuudhaaf, waaqayyoonis mana kanarra bulee yeroo hundumaa uummata kana waan ilaaluudhaaf seerota kana hundumaa ni raawwannaa. Manni kiristaanaa kan nu barsiisti, kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate waaqa abboolee keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa ari'ame irratti isaaf haa ta'u. Sheerii, sabiskiraayibii gochuudhaan nu hordofaa. Dhaggeeffadhaa. Kan isin hin galle immoo gaafadhaa. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u. Waaqayyoon isin haa eegu. Waaqayyoon isin haa eebbisu.